سيقل وبو جتن سيقل نتوان كيسة بينو نتوان منظران بيتو بادي من التري خاية شيكوتين وقيس أسجل وادوي سيدي سيقل تناف شيكوتي منظرا واني جنوف hiding place بكت وادوي سنجيجو سيقل تنافي نتوان كيسة سر بينو في وبون كومن نوجيجو موتوما دارجيتيس غافا سومالي نولسنتو يو وبون كي سومالي نولسنتو تانا داي موتوما دارجي في سومالي سنين غرغارو سيغلي خون امو يو وبون كي اما جرخنا داي افيفو خبيرو هيدايتشيسي فيديتنا كايچو سيغلي شيطان ديغنا ما دوغمال انجراتو جي سو تانا وان كيس سر بينو في وبون كومن يجو سيغلي وبو وني تخمنو حجيتين دابيني سيغلي حجيتين دابيني اتفوفي سنغبران نجيني أمتا خيسي سوق أبو وبون دفيدة سيقولي فنون دفيدة فنون دغاسون دفيدة فرقوتي نيامي تخا نجيني أمتا خيسي سوق أبو موتو مانا أما غرا أجندان دفيف التين دي أجنداني نرى دفيف أمتا خينيا كخيسي جروغرتن دبين تمال الراخاتي جيتين دولي قرد سيقولي أمتا أماراتي في أمتا أرمو ولبوس وداف كارورا لفخايمي الرئيسين الجنة نميتي أباي رتين غافان أباي بسبود أسابي لولا جي يادك أباي بروباغاندا مالي أبي يلولو بيخي يو أبي يلولي الربخي يغنر رفين سنبوكسي أوانين بيخور رأي مالي كنمتين كخد أبي جلال أسوق أوير كخيسي نمدي جتة ونمن دو نمني كت أساسو داتا أنجو نما يو ويلين ديستي والدو اتبارو سيغالي غرو هجي على تاي بيرا خيسة تاي دادا تغرتي غوني كسانجرو أما نمني لولا خانني لولا بنموتا أمار مريش نما أبي جنبيني وانا كناز propaganda njiraachuu barbaada lolli inni eltira rabban jiru propaganda kana uwwifachuudhaaf akka ummanni harka isaa dhawu godhuudhaaf yeroo hunda ummata bakka bu'aan qabne laallatanii jechuudha ummata waliin qabne laallatanii jechuudha ummata beekaan isaa waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha ummata namni isaa khawaayi qabajaan waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha ummanni sun kabi jennaan ummata harargeeti jechuudha beekaan isaa kharabirootiyya sheeynisaa sheekoti manzara kharabirootiyyi aktivistiin isaa bakka birootiyya abbootiin qabeenya isaa bakka birootiyyi guyyaa dheeraa nama wajji footoo kaa oolti joollee tiktookii wajji maallaqa hiraa oolti waluu kuban qabdu jechuudha mee abbootii qabeenyaa ta'a biyya biroo isii asirraa dubbatan dhageessan hin jirtu so facaa kana laallatanii jechuudha facaa kana maal godhuu barbaadan siyaasaa dalagachuu barbaadan سيقول هو جنان قبل أكتيفيستين قبل جدّي ومتى دبّت دولار ربّن سيسن أما خيّا غنفا دولار ربّن سيسن برا فلوخين ينوراتوك إجتين ينوبه سرارة ديما دبريجان سيقول خيّا غنا مر إرد ولا الجيزن سرارة ديما دبريبر كأبو تابرا بلون نوراتوك أبا مسكين أمارين نوراتوك أبا خيني ميتر كشون نوراتوك سينجان خيّا غما وأركي دبّيتو خن أكز جاني غرتي ورّي جتشوفاتي غرتي أفان ديرتو مالي سمون كلها خن ولي كبتني أتجو تابر وان دبّتو بيتا وان ديفتو بيتا جانين سيقول so ديجما أمة حرارجيتي يروون ده يبدأ كبتشو بربادري غافج جيرمني دو فيادر أبدي اللي درو ويانين إنيو فيادمتي أمة حرارجي فيادمتي إتش أبدي اللي مبوك سيانيني فيتش سيساني جبوتي خيسا دينجدا شيطان تيجي إنيو فيادم أمة حرارجي فيادمي أرّو الرّو قدرو خيسا إنيو فيادم جران نمنو الرّو قدرو خوال لقاتي سيتشو مجرابر نما إساني بوي غرتي واي مالي فرارجي قفا بوان بكوند إنجد غافا أروزا قوتو قبان بر لغا دو بچا يا وقونا بين لغان
lamaa miti takkuma dhuguma jirtu dubbachaa yaa'u oromummaan akkuma jiru ta'e maaliif Harargee qofarratti sirni kun xiyyeeffata waan juun siimu jira sigale maaliif oromoota biroo irratti akkattiin xiyyeeffanne warri gartee PP wajji dalaguus wal dhagayan kanneen gurri isaanii gara qaawaa garaan isaanii bal'aadha waan garaa isaanii darban malee gurrinii waan gara darban dhagaya ijjiniis waan gara darbuu deeman tana qofa gartii sammuunis waan gara darbamu kana qofa yaaddi sigale tanaafi gartee hoogganaa sin qaban walii sin dhagayan abbootii qabeenyaa tartiibaan qaban maal narraa himi gaa sheekotii dhiisiyuu sigale sheekotii ni qabnaa'u jechuun dandeenyu dura Harargee lafa diinii jaanii alhamdulillah tadru'i fa alhamdulillah ta'ammati subhanallah sigale so sanii fi Harargee irratti xiyyeeffatanii jechuudha gaafa dheengadda shawaa keessatti aruuza guutuu fannoo gube jaanii fannoon shayxaantichaa gubde tana Hararguma namni Harargeechi godaantee dhayte kunoo qoran abba feete gaafa wallaga keessa eenyu buqa Harargee gujii keessatti eenyu gatan Harargee godaantee dhayte sigale saniifu ummata keenya kana gartee maaliif nurratti xiyyeeffatan jennee if ilaaluun yeroon isaa ammaa jechuudha tanaafiin oromootaan nu wajji ka'aa nu warra xiqqoo waa arke kana nu warra xiqqoo gartee dubbiin galteef kana cinaa dhaabbadha sheer nu godhaa sagalee nu ta'a jee wanni aniyyuuf tanaafii jechuudha amma dheengadda fudhadhu jaarsa tokko boochisanii ijoolleen arsii janiiti mucaa tokko shaadaa qabsiisanii janiiti rabshaan guddaan sun garagale hayyee baga Harargee loltan jenne usne dheengadda na jala gasseenaa laalaa nama 20 rashanan dhufanii sigale nama 20 rashanan gaafii takka malee fuunee poosti goone namni irraa dubbatee hin jiru arra miliyeenaan buqqaasanii jechuudha mee poosti isaanii jala dhaqaalaalaa warra dheengadda Harargeedha nuti Harargeen akkana nuti Harargeen makiina bituu beeyna nuti Harargeen makiina biyya alaatii galchuu beeyna way nuti akkana jee warra gartee lafa dhiitee jiru hunda dhaqaalaalaa an dheengaddaan isiniin jee Harargee bakkan bu'anii diina Harargeetii guyyaan isiniin jee maaliif isaan ajandaatti kenname afarsan malee Harargee irraa dhimman qaban Harargeen dhumtee jiraattee dhimma isaaniitii miti so amma maaltu ta'e halkan ni rafnee jedhan ummanni kun numaa rafee isinii kanan beeynu eeysaa dhuftan maaltu as isin fide ni yaatan moojaniituma dhukaasa qofa nurra bananii kagartee akkuma ciisutti huccuma ciisuun fi qabee bahetti irra guddaa yaa sheekha keenya jedha qabeenya isaanii ni zarafan kan dhaqqaban ni jeesan hullubbuun baafatee jechuun manni kun sigale eeysaa dhufanii daangaa Amaararraa dhufanii jedhan warri dhufu kun jarri hanga funyaanitti hidhate ummata keenya maacitii duraan keessa deemtee kaadireef kaabineen guurtee jechuu keessa waan kana dhibbatti ilaal baraatutti haqadhee mootummaan akka harka keessaa qabdu bakka ummanni irraa buqqee tana kaambii raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu siin jedha daqiiqaa 5 dhukaasa ummata irra dhaga'uun ni dhagayan ummata iyyuu ni dhagayan kaambiin milishaatis ichuma jirti humni nageenya mootummaatis ichi jira sigale ummata kana gibira baasee buusee milishaa kana hidhachiise sigale osoon milishaan ichi taa'uu osoon kaambiin raayyaa ittisaa isaanitti bakka ummanni irraa buqqee tanaafi kaambiin raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu jedha sigale jarri duraan itti qophaa'e korneelota hunda dhalaatti hekkannan siin jedhan sigale waan amma kiliirichi dhageensi himu jira dawwalee gurra kiyya waalaikum salaam jaa sigale
osoo raayyaan ittisaa achi taa'u osoo humni tikaa poolisiin ichi taa'u osoo humni milishaa achi taa'u humna sadi gurguddoo iddutti ummata keenya halkan dukkana daheeffatanii dhufanii cafaqanii huccuu takka malee qabeenyaa fi waan amata 20 ol horatan sigale waan amata 20 ol horatan keessaa quchiisanii sigale so ani kana dhibu ummanummaan keenya ku gooboomme maarreemme miitirkishoomee jira raayyaan ittisaa achi jiraan siinje kanati mindaa kafaltuuf kan gibira sirraa guuranii mindaa kafalaniif kan buusii ati buuftu mindaa kafalaniif kan lukkurraa hanga lubbutti ati gargaaruu turtee mindaa kafalaniif sigale kagartee ummata kanaan nu fileejuu kagartee ummata kana keessaa hin bayal ilma keessan ilma bagadaati jee gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaa fi sheekotii manzaraatii fi sigale wallaaltonni sheekotii manzaraa jala yaatu hundi asirraa nu dhiichisan sigale bilichina si dhiichisan raayyaan ittisaa ganda sanitti aanee taa'u jira daqiiqaa 5 dhukaasa guutuu dhageeffatan jantaa ichi keessaa telefoona qabnaa jan aboon udirmadhaa janiitti dawwalan ajanyu gubbarraa nutti hin kennamne laammee dubbi kan ummanni dhumne nu fixanii qabeenya keenya zarafu jiranii humni kun eeysaa deemaan beeynu rabbii jaanu dirmadhaa janii oggiitti dawwalan ajanyu nutti hin kennamne raayyaa ittisaa sigale ka osoo namni duu jiru osoo yakki raawwatamu jiru osoo namni buqqaa jiru osoo daa'imni ajjeefamaa jiru osoo namni rashanamaa jiruuti ajanyi nu kennamin jiru yakka to'achuuf ajaja si barbaachisa arkuu qofa si barbaachisa malee yakka gartee biyya keessaa dhabamsiisuuf informationa nu kennaa nu wajji jiraadhaa ja'aniitu ummata dubbata osoo yakka laalanii harkaniitti dhiisaniiti ummata qoosuudha maal jaa kalee shayxaantichi faan ummanni ni nageenya isaan wajji ta'ee odeeffannoo mootummaa kennee eeggachuu qaba jaa osoo qawwee dhagayaniiti ajanyu gubbarraa nutti hin kennamne maaliif harka keessaa qaban meebi halkan dukkanaa ka buqqaasu jiru raayyuma ittisaa kana ta'uu malchiisa maaltu beeka maqaan fannoo jaani sigale maqaafanno jani itti maxxansani waan halkan badee hunda waraabeessa maqaa yakkanii jani beekta nama badeetu makara biroo kute takka hallayya kutee caccabeefa yaaboo waraabeessaa nyaate janamni hundi sigale yoo loon badanis aboo waraabeessaa nyaate jan waan inni keessaa harkan qabne hundaa fi waraabeessa maqaa yakkanii jan sigale maqaafannoo fidee lafa kaaye sigale qaallichi maqaafannoo fidee lafa kaaye waan badee hunda haay fannoodha yoo fannoo taate hoo mootummaan nageenya kabachiisuu hin danda'u raayyaa ittisaa maaliif ichi keesse akka ijoollee gudeedanii fi akka ijoollee qabanii hidhanii fi amma raayyuma ittisaa kachi jiru santu obboleeyyan warra harka qalleeyyirraa obboleeyyan lama walirra gudeedee gatee mana murtii geessineetti murteessine BBC irraa dhageessamu hunda geesse wanni isaan raayyaa ittisaa ummata keessa bobbaasaniif akka ummata akkas godhuuf akka ummata gudeeduuf akka ummata if jibbisiisuuf akka ummata buqqisuuf sigale so osoon itti dawwallee waan nuti gartee osuma dawwaluu nuti ajanyi nuun kennamne waa takka isinii godhuu hin dandeenyu dandeessan lubbuu teessan baafadhaa baqadhaa jennaan baqannee jan sigale appliis bakka bar humniti gartee zuu qabu maal qabu taa'ee gartee ajanyi naan kennamne nageenya ummataa eeguudhaaf garuu immoo awwabii ummataatiif hin jedha kan nageenya ummataa eegu anaa jedha lubbuu kenneetii fi lubbuu teessii kenneetiin nageenya keessiitii sun jiraasiin jedha hoggee ati diinni na dhufee na buqqaasee rabbii jiina dhaqqabi jettee ati itti dawwalte ana ajanyi gubbarraa naan kennamnee siin jedha mee kun raayyaa ittisaati moo raayyaa hirrisa biyyaati meenaayi
kanarra yoo dhaabbattee xiinxala keetti idaatte waan kana gartee dhibbatti harki mootummaa akka keessa jiru mootummaan akka godhe sigalee faayidaa siyaasaa bu'aa siyaasaa isaatiif akka godhe siif mirkaneessaa mootummaan kun mootummaa abdii muratee jiru laal waraabessi oggii abdii waraabessi oggii du'aa deemu ciniinee wayirra du'aa jan namichi kun nama du'aa deemu ciniinee du'u deemu ummanni keenya keessaa fi alaan waan hayyoonni keenya isiniin jiru waan aktiivistiin dhugaa isiniin jiru faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa osoo hin taane waan sheekutiin manzaraa isiniin jettus guututti hin dhageeffatina sheekutiin guutuun bitamtee jirti sigalee saniifu waan hayyoonni keenya isiniin jiru hordoftanii dhageeffattanii qophaa'uu qabdanii achi olii finfinneedhaa shenooyye jeeti gartee ummata shirshir godhu jira jechuudha abiyyi horroo guduruutii immoo raayyaa ittisaatiin mee afaan mee dubbadhaa jechaati hidhachiisee ummata oromoorra qaceelchee buqqisiisee qabeenya oromoo saamsisaa jira jechuudha hunda aktarri tokko qachii sirbisiisuus isa kaasii ummata rashansiisuus isaa jechuudha furmaanni hoo tokkummaa keenyaa nu harka jira hayyoota keenya dhageeffachuu woboo teenya jabeeffachuu rabbii keenyatti kadhachuu bukkeerraa kaasuu qofaa jechuudha arra warra sagaleen isinii tahaju warra ummata kanaaf an ummata kana irratti hin qabsaa'uudhaaf hin qabsooyne ummata kanaaf hin qabsaa'ee gidiraa ummata kana na laallata jettu hunda kunoo hidhaa keessa shamsu jiranii jechuudha akka taa'ee danda'a taa'ee danda'a amma gartee fuudhaniiti mana hidhaa san keessatti jiraachuun kun garaa isaan gube mana hidhaa bakka gaangistarri namni nama qalee dhufe namni if jibbee dhufe namni jiruun gartee itti jijjiiramtee nama gurra'ee dhufe hagartee siranyaa tana hunda qaqqalee fixutti mana sanin naqanii jechuudha akka jeesan akka isa kana cafaqanii gartee akka nama ayaan taane godhan sigalee fuudhanii tichi keessa kaanii jechuudha kudunti osoo isinii falmuuti kanas ta'e ummanni keenya dammayxanii eenyuu dhugaatiyyaa dhaabbachuu jira eenyuutu dhugaatiyyarra dhaabbachuu jira jettanii yaa ummata kiyya yaa saba kiyya dammaquu qabdanii waanuma fiiguu hunda jalan fiigina miidiyaan kanaas lafti baddee jirti miidiyaa kanaas wooma gartan hunda jalan ceena amma maraataan hundi kan jalli qullaati qabisuba tokkichaa kaayyatee seenaa siin jedha dhayxeetti duuddaa inni gartee summii gandummaa tanaa fi gartee summii diigumsaa tana facaaseeti guyyaa dheeraa homorkii si kenne akka gartee reefi keen barbaadamne akka ati duutu waliin awwaallan arra oromoota meeqaatu ummata buqqee akkasi boosan viidiyoo san na jala seenaa laalame mee nama meeqaatu viidiyoo san sheer godhe bara haadhatee ta oromooti takkasi boochu abbaa keeka oromooti bar abbaa keeka oromooti bar akkasi boo arra bar maana uumtee keessa jira ummanni keenya garuu warree ati if dura laaltu dhiichisa gammachuu hoteela kanarraa kaan makiinaa adda addaatiin deemu sirratti ashoofu wuy nuti abbaa eebbisu jirra maarree taha nuun jedha sigale